everyone, welcome back to Home Hits. You already know, another week with your favorite top 10 hits. So today we have something new for you guys. Are you guys sensing the vibe? Are you sensing the vibe? Are you sensing the vibe? Yes, as you see, we're switching things up this week. We are going to Hararge. Let's go. We will be rocking to our favorite Shagoye music. Home Hits is taking you home to different part of Oromia to showcase our beautiful culture, representing different part of Oromia one episode at a time. After all, this is Home Hits. We are here to remind you of your childhood, the street you grew up in, your hood, the sound that reminds you of those places. Sirboota Oromoo naannoo adda addaa irraa bootaa tokko walitti qabneeti torbaan isinii agarsiisna. Guyyaa hadhaa sirboota Harargeetiin eegalla. Sirboota Harargee ka Shaggooyyee sin shubbisiisuu ka jaalala sin qabsiisu. Afran qalloo ijoollee Harargee ilmaan Bakarwaaree argee. Ummata jaalalaa kan hunda hammatu haalaaf amalaan. Gammachuu keennan sirbina Shaggooyyee. We have selected our top 10 songs, but you could let us know which one is your favorite. Mee amma dirree keessa haa naannofnu. Haasawni kee ni mi'aawaa, jechi kan kee kan halaawaa. Haasawni kee ni mi'aawaa, jechi kan kee kan halaawaa. Namshi sawaa, sawaa sawaa, yaa bareedduu idirree dawaa. Ganama bariisa haramayaa kaayee otobus yaabbadeeti hawwata hin baay'ee. Ganama bariisa haramayaa kaayee otobus yaabbadeeti hawwata hin baay'ee. Amma lipoota kaadanga konga bu'ee okumaan dhaabbadee shagee dirree dawaa suuta tiinaa sawee lubbuu tiya jeete onnee tiya jeete. والروا ملكاوي حاسوني كيك نمياوا جيتشي كان كيك كهلاوا حاسوني كيك نمياوا jechi kan kee kan halaawaa. Namshi sawaa sawaa sawaa, yaa bareedduu idirree dawaa. Harka wal qabannee magaalaa gabbuunee kun hirkata murree daldala rabaanee. Harka wal qabannee magaalaa gabbuunee kun hirkata murree daldala rabaanee. Kaasiraa nambar waan jaalalaan daawwanne deebuu teenya maraa lagaa harree kunee cuunfaa burtukaana wal harkaa fuudhanne mangoo sollaafaanne waliin bashannanne. Kosi tututa ya caramela sina miawa akka shankora sinina sawa situna dawa sinina sawa situna dawa sinina sawa ya bareedu. Dirree jee na didee garaan koo si malee kan biraa
maal jedharee dirree malee garaan kenna marti nu didee dirree bareedduu magaalaa bareedduu shamarran babbareedduu qaqqabu garuu TV malee dhaqeen beeku. But I still love it. Amale, on to the next one. Let's go Shagoye at number 9 by Tadala Gamacho. Shagoye, Marina no ye na no ye, Sabuna Shagoye, 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 e Martute, you beg, Shagoye, Shagoye, e Martute, you beg, Marin Zirbabe, Tabari you. Mamari zirbabe tabari yubek mamari shagoye shagoye e martute yubek shagoye shagoye e martute yubek Tadala Gamacho akkuma argitan bara baraan sirbaan nu badhaasa. Hanga maal go'artan jaalatanii Shagoyeetti shubbistanii taatanii bichaan ulaalina ol kaatii nu wajjin sirbaa nu wajjin gammadaa. Mee amma Nasraat Iskiyas haa daawwannu. Ate batun talabe
Ayebo Yao Ayebo Gezeka Dawud Adantenya Dawud Dawud Senantenya Dawud Dawud Adameza Dawud Dawud Ulentenya Dawud Dawud Senantenya Dawud Dawud Adantenya Dawud Hawa Heber shamarran teenya babbareedinaan akkuma argitan sirbootas baay'ee keessa hojiraatan namatti tola viidiyoo keessas ka shubbisan akka dansa namatti tola dubartii teenya hin beektanii addunyaan kuni dubartii malee maal all I can say is girl power. With that being said, let's go to the next song by Ababa Kifani. Gadda chasi yubena gadasi shagoye daboy arkana titasi oda bultu jada dana barsisi sabonsi tu sabak to debisi sabonsi tu sabak to debisi karma gadda chasi yubena gadasi shagoye daboy arkana titasi oda bultu jada dana barsisi sabonsi tu sabak to debisi sabonsi tu sabak to debisi Sabata jawiti pundi shabkote kalam shasha adati natigabadu dubre afran kallo najid befadu waisira bareda sade dubate sabata jawiti pundi shabkote kalam shasha adati natigabadu dubre afran kallo najid befadu Mandarinati amadi burtukan kalumu disuksa daman kufani ya zamzamiti atemira jalal kona bira oli hunda si jada Mandarinati amadi burtukan kalumu disuksa daman kufani ya zamzamiti atemira jalal kona bira oli hunda si jada Mari me, mari, mari me, mari me, mari, ari mari mari mari, mari me, mari, mari me, mari me, mari, ari mari, mari mari me, mari me, mari, mari.
Latarraa uumamni kee faaya daddarmu jalaqoo shakkenta dhabiyaa eessa jirta maaloo jaalatiyyaa eessa jirta maaloo jaalatiyyaa. As you guys know, Ababa Kifani is always pushing boundaries, doing modern culture, and everything he does looks amazing. As you guys can see in this video, the dancers were so amazing. Ada bareechisanii creativity godhanii nuuf mul'isanii aannan san dhugee maajikiin aannan ka fakkaatu wayaa babbareeda shaggooyyee godhatanii bahanii akka midhaagame aadaan kenna. And now at number 6, Danga Elfinish. Mamari benane umidume sae sirbi dangal godi na puwe shakoye. Omasina kurbe dumpure dumesa jajike anani waigara narasa. Mamari benane umidume sae sirbi dangal godi na puwe shakoye. Danga Elfinish intala gootaa akkuma beektan sirboota kanneen babbareedaa kabaastu haadharraa argatte jedhee amana. Akkuma san obboleettiinis jajjaboota qabsaa'ota maatii Oromoo nuuf jajjabaadha. And now at number 5, Okasha featuring Fatuma. Afran kallo, kosha mudeso sa. Tutu sena
sirba shaggooyyee hoo agartan hoo dhageettan jaalaluma haasofni walaloon daansiin wanni martinuu waa'ee jaalalaa akka ta'eef ka jaalattu yaadataa ka jaalattu itti himattaa baay'ee namatti tola. Mee amma yaada Daraartuu haa yaadannu. Yaa Daraartuu looshalangaan har'a haftee hin turingaa yootiin jirre aniin jedhu gaafnattiin toluun sorri dangaa. Yaa Daraartuu looshalangaan har'a haftee hin turingaa yootiin jirre aniin jedhu gaafnattiin toluun sorri dangaa. Sirrattiin baree jaalalatiyaa hunda keessaa sumana wayyaa si dhabeen buluu garana boyaa. Hunda keessaa sumana wayyaa si dhabeen buluu garana boyaa. Ani si jaaladhaa jaalala dhugaadhaa anaaf si haafituu rabbuma kadhadhaa. Yaada kee biligee sumaani yaafadhaa. Yaada kee biligee sumaani yaafadhaa. Sirbi kun sirba jaalalaati. Dhugamaaniyyuu itti himatee jira, itti ibsatee jira. Si malee jiraachuu hin barbaadu. Yoo ati jirree ani hin jiru. Kana caala akkamitti jaalala ibsatta? Daraartuun tun isa akkana maraachitee Oromtitti ta'u ooltu. Speaking of that, and number 3, Oromtitti by Bushu Hailu. Nanoyi waynaanoyi rabbiin hangafata washita kaajale namni isii tole deemana adii coole simboka beerele ammadoo jaalala wayi fayyuu si malee ammadoo jaalala wayi fayyuu si malee ani fayyuu si malee Oromtitti toogolee ani fayyuu si malee addafi koonaa jaalala. Annannoo tulisaay burqaayaa onnee. Annannoo tulisaay burqaayaa onnee. Lubbuutu haa jirtuuf nu walii gaabbiin walara kaadharraane walara kaadharraane. Ani fayyuu si malee dafi koonaa jaalale. I mean, you guys can hear that song. Sirba bareeda jaalale ofiitiin waan itti himamuu qabu, waan dhageettuu feetu, waan dhagahamuu qabu itti ibsee jira. Jaalala isaa itti ibsee afee jira afotti. Guyyaan jaalalaa dhufaa jira. Akkuma san sirboota kana caqasaatii sirboonni Harargee, sirboonni Shaggooyyee jaalala dhugaa jaalale ofiitiif ibsa. Nootii fudhadhaatii jaalallee keessaniif hanga jaalattan ibsa. Jaalalli dhugaa akka sukkaaraa mi'aaya. And you know what that means? And now, and number 2, sukkaare. Gobanay lan kore basananay adiyana me ko illermana way sukarna bati. Gobanay lan kore basananay adiyana me ko illermana way sukarna bati. Wala
ati xiqqoo maal goolollee lukkuu kamiin godhay si malee naan jette maal naanniyyee lubbuu kamiin godhay sillemoo maal goolollee ndokatachaa lamay battullee sinemoo maal naanniyyee amma torbaan lamay kaleettiin daay tokko ilaallu koyi maam tokko meedu. Shakkisoo Awwal Sukkaaree sirba akkatti nama miidhagu namatti mi'aayu baasee bareedduun isa akkana maraachisaa jirtu Miss Oromiyaa achi keessa kan jirtu san. Sirboonni shaggooyyee hedduu jira. Mara taphachiisnee isinii fixuu hin dandeenyu. Garuu kan haadha filannee isinii finnee akka isin jaalattan abdii qabna. Kanneen irra ka jaalattan yoo jiraate nuuf ibsaa kaamantii keessatti. Amma xumurachuuf deemnaa jirra. Garuu akkuma argitan sirboonni Harargee, sirboonni shaggooyyee aadaanis ni bareeda, jaalallee ofiitis baay'ee irraa faarsataa, jaalalas hedduu ni ibsa. Sirboota Harargee babbareedaa kanneen isinii taphachiisnee goota tokkoffaa kenna isin keessaa dhiisne seetanii. Adeeroo kenna, jaalatamaa kenna, goota kenna, kabajamaa kenna. Helen featuring Ali Birraa Siyaadee. Akkuma kee dhimmi kooti ta'e ijaan argee gaamaan dhuftee nu lachuu haa argannu gammachuu gaamaan dhuftee nu lachuu haa argannu gammachuu. Torbaan kana sirboota babbareedaa aadaa Harargee shaggooyyee isin biraan geennee jirra. Ka torbaan dhufu maal akka ta'e deebi'aatii nu daawwadha. Haga walitti deebinuuf follow, subscribe godhuu hin dagatina. Until next time, this is Home Hits. Bye!